dargeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne maal onnee jamaa jiru Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuuletu qaba. Beekaayitu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. Akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraa baannan bakka isaanii ka bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftan Jowaar Mohaammed guyyaa irraan kanaa waa hin hambifanne haasaa kana garuu kan taasifne ni laallamne gurra banatanii haa dhaggeeffatanii jechuudha lekki itti hime. Egaa haasawni obbo Jowaar Mohaammed guyyaa irraan kana hawaasa Oromoo kabajamtoota jaalatamtoota biyya Jarmanii walakkaatti argamuudhaan namoonni galma guutanii kun alaa dhaggeeffachaa turan kana irratti taasise obbo Jowaar Mohaammed waan mootummaan kun ummata keenya keessaan jirtu waa baay'ee dubbateetii jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya haasaa obbo Jowaar Mohaammed taasise kana dhaggeeffataa waliif daddabarsaa turtiin waliin taasisaa. Yartuu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha nu ummata kabaja qabu nu ummata tokkummaa qabu nu ummata beekumsa qabu ummata naamusa qabu naamusaa guddanne dalagnee guddanne kanaaf namu bakka jirtan kan gaafachuu qabdan wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenya raawwatame badii salphina laafii hal rabbii jaa warri kaleessaa bari mo'atan illee gara itti geessan qaban namni akkami sabban haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan kanaaf dubbii bubburiisnee mari'achuu deemnaa jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburiisnee waliin mari'anne lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti biyya akka gaarii bulchuu jirra yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Gurra isaanii bubboon coomse kanaan itti humna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyanne biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqatan waan biyya sanii taane bineensuun taane arra bineensuun keessaa beekuun salphisuu hin hayyamu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireera qabdanii raftanii fireera qabdanii quursanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu quufa kana biraan binnaa Oromoo dhagaa ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilik argeen beeku zamana Haile Sillaasee argeen beeku zamana Mallasaatii zamana Dalguus argeen beeku rakkoo kana hunda obseet bor naasirraa'een kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe kaleessa booma akka isaan godhe arraa bor wayyaamsoo jau itti hammaataa deema kana caalaa hin obsinu jechuudha sirraanii sirraa'uu baannaan immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አሁን እንደኔ አማርኛ አንገባሱ በጁ ወርባል ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል
ኦኬ ዓላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ነው እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይወድቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልፈስፈስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለውን እያለን ያለነው we need to wake up ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምፃችንን ከፍ አድርገን እየለመናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አመራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልእክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስ ገኘን ጋበቱ ዋሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣጣ ቀምሳው እንደንደይ ኦሮሞ ወለንደገይስ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self esteem collective self esteem erosion maal jaan turum bara sandai oromo million shantam tae wata ko dundan do munnetikka to ko deman oromo logga shantam kapsayo mampin sanji jirre lo wani mira da bandarra oromo million shantam ma humam bus wani jawdan dan gura arra nanda kan yonju we change this river arrammo fakkido nango kabatte ummata keenya madal tabeekumsan qabnu tanaamusan qabnu maqaa keenya aangoo qabatte maqaa keenya nyaataa jirti jechuudha. Maal yommuu jamaa jiru Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Oromoon hayyuu hedduu qaba. Beekaa hedduu qaba. Waan ijoolleen warra hojjetu qonnaan bulaa tokko finnee ammoo irraa finnee osoo irra keenya isaanii ol bulchuu danda'a. kufaatiin isaanii, salphinni isaanii, darrinni isaanii, lattinni isaanii ummata keenya maqaa nyaate hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna. Yaduu keessa baatee hin tuffatamnu nu ummata guddaadha. Nu ummata kabaja qabnu. Nu ummata tokkummaa qabnu. Nu ummata beekumsa qabnu. Ummata naamusa qabnu. Naamusaan guddanne, dalagaa guddanne. Kanaaf nama bakka jirtan kan gaafachuu qabdan. Wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame. Badii, salphina, laafina Hai, Rabbi jaa warri kaleessaa bari mo'ata illee gara itti geessan qaban. Namni akkami sabbata haala isaati irraa hiikee haasee Dubaay ittiin galatan. Kana
bubburuusnee mari'achuu deemna jechuudha. Ji'oota lamaan sadan afaan kana keessatti bubburuusnee waliin mari'anna. Lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti. Biyya akka gaarii bulchuu jirra. Yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaaf qophii. Wanni ani isin himu Oromoo nan beeka bara. I know my people. Isin keessa akkanuma tosoon hammaare akka ajaa'iba biyya bulchitan osoo akkuma qorsoo tosoon isin keessa hammaare nama. Kanaaf qophaa'aa ammaaf dhimma lallabne. Hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qoranneet qo'anneet bilcheessineet tarsiima baafneet ummata keenya tokkoomsineet jijjiirama barbaachisaa ni finna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraan argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra laalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abdoon sun yoo deemu suutaa yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis hawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf. Torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf inni ta'etti galma sargii akkuma sargii but I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddattaniif. Tokkummaan Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura sirba jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sabummaa biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu waan sabaaf sablammiin biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa fi baay'een isin jaalladhaa gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya mariin itti fufee jiran fakkaata ammallee uummanni dhaabbatee mee hin deemin yaa Jawaar keenya gaafii gaggaafannaa jechuudhaan yeroo ammaan kana gaafii gaggaafataatiin jiranii ati I think gaafii saniifillee deebisaa kannaatii jiran fakkaata sawa kana haasaa isaa gabaabaa jalqabaatii fi kan mariidhaa immoo kanatti aansinee kan isiniif dhiyeessinu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Egaa haasaa ajaa'ibaati kan inni taasisee guyyaa irraan kanaatii mootummaan kun gurra yoo kan qabaatu taatee gurra isaa banatee uummata isaa dhaggeeffachuu danda'uudha qaba mariidhaaf gattaa'ee nagaa uummata kanaaf buusuu qaba jenneeti waamicha irra deebinee dhiyeessina hanga kanumaan nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.